oduu teenyaa jalqabaatiin. Moyyaalee Somaaleedhaaf kennuun karoora yeroo dheeraa ministeera muummee Abiy Ahmed akka ta'e Keeniyaatti ambasaadarri Itoophiyaa dubbatan. Haaluma kanaan imbaasiin Itoophiyaa Keeniyaatti argamu caasaa haaroo aanaalee fi godinaalee naannoon Somaalee diriirfate deeggaruun ibsa baaseera. Ta'us garuu dhimma kanarratti Jawaar Mohaammed dabalatee qaamonni garaagaraa yaada kenninaan imbaasichi ibsa baase haqeera. Maaltu mudate karoora yeroo dheeraa Abiy Ahmed lafa Oromoo gurguruuf qabu bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiin hojjetaan dhaabbata fannoo diimaa garee fannootiin butame du'ee argame. Naannoo Amaaraa keessatti gareen hidhate ammaas namoota dhaabbata gargaarsaa keessa hojjetan butee ajjeesaa jira jedhame. Bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiin naannoo Tigraayitti hongee cimaa mudate namoonni gara 50,000 balaaf saaxilaman. Horiin 9,000 olis du'anii jiru jedhame. Gabaasa guutuu isin biraan geenya. Oduu teenyaa xumuraaf biyya alaatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hooggantoota Raashiyaa fi Yuukireen walitti fiduudhaaf akka jiran beeksisan. Guyyaa lama dura Axios gabaasa bal'aa Puutinii fi Zeeleneskiin jimmata dhufu wal arguu danda'u jechuun erga maxxansee booda Tiraamp oduu sana mirkaneessaniiru. Gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Aanolee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin. Moyyaalee Somaaleedhaaf kennuun karoora yeroo dheeraa ministeera muummee Abiy Ahmed akka ta'e Keeniyaatti ambasaadarri Itoophiyaa dubbatan. Imbaasiin Itoophiyaa Keeniyaa jiru caasaa haaroo aanaaleef godinaalee naannoon Somaalee diriirfate deeggaruun ibsa baaseera. Ta'us garuu dhimma kana Jawaar Mohaammed dabalatee hedduun namoota erga mormanii booda imbaasichi ibsa baase haqeera. Imbaasiin Itoophiyaa Keeniyaatti argamu miidiyaa hawaasummaa isaa irratti ibsa baaseen magaalaa Naayiroobiitti sirni deeggarsa kennu caasaa haaroo naannoo Somaalee adeemsifamuu beeksise. Hundeeffamuu godina Gurraa Dhaamoleetii fi aanaa Hagar Moqor ittiin jedheen anaa dhufu jechuun kan simate imbaasichi haala adda ta'een simannee Somaalotaan baga gammannees jenneerraa jedha imbaasichi ibsa baaseen. Sagantaa anaa dhufuutii fi deeggarsa caasaa haaroo naannoon Somaalee lafa Oromoo irratti labsate kana irratti ambasaadarri Itoophiyaa Keeniyaatti argaman Dammaqaa Axnaafuutii fi hojjettoonni imbaasichaa biroo argamu. Imbaasiin kun ibsa baasee mirkaneesseera. Ambasaaddarichi haasawa waltajjii sanarratti taasisaniin caasaan haaroo naannoo Somaalee seena qabeessa ta'uu dubbatan. Kanaanis Somaalotaan baga gammaddanii jechuun Moyyaalee argachuu isaaniitiif ergaa gammachuu dabarsaniif. Naannoon Somaalee magaalaa Moyyaalee dabalatee lafa Oromiyaa irratti caasaa mootummaa diriirfatee godinaaf aanaalee haaroo tibbana mana marii naannichaatiin raggaasisuun ni yaadatama. Kana hordofee uummanni Oromoo mormii cimaa daandiitti ba'ee dhageessisaas ture. Dhimma kanarratti manguddoonni Booranaa hundi pirezidaantii Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dubbisuudhaaf Finfinnee dhaqanii nama isaan dubbisuu dhabanii rakkoo hamaa keessummeessaa turuun ni yaadatama. Torbaan tokko oliif manguddoonni Booranaa waajjira pirezidaant Shimallisitti marmaaranillee pirezidaanticha dubbisuu hin dandeenye jedhame. Imbaasiin Itoophiyaa Keeniyaatti argamu immoo Somaalota Naayiroobii jiran walitti qabuun caasaa naannoo Somaalee haarawa ijaaraman kanaan anaa dhufu jechuun simate. Imbaasichi ibsa isaa kana deebisee fuula miidiyaa hawaasummaa isaa Feesbuukis ta'e Tiwutarii irraa haqeera. Sababii haqeef imbaasichi ammaaf ifa godhuu baatus dhimmichi irra caalaatti mormii kaasuu hordofeetii jedhame. Dhimma kana irratti Jawaar Mohaammed dabalatee hedduu yaada isaanii kennachaa turan. Jawaar gama isaatiin ibsa imbaasii sanaa irratti yaada kenneen yeroo dabre shira maqaa naannoo Somaalee haarawa caaseessuu jedhame san murtii hooggansa naannichaa qofa utuu hin taane kallattii federaala irraa Abiy Ahmed kaa'e ta'uu isiniif himaan ture jedhan Jawaar. Akka ragaattis dhimmicha hunda caalaa kan hafarsaa ture miidiyaalee federaalaa ta'uu akeekeen ture kan jedhan Jawaar amma immoo imbaasiin biyyattii Naayiroobiitti argamu diggisii guddaa qopheessuun ofumaaf gabaasee argaa jirra jedhan. Akeekni shira kana gosoota naannichaa jidduutti akkasumas ammoo saboota ollaa Oromoo fi Affaar waliin ataqaaroo uumuun xiyyeeffannaa uummataa sirnicharraa dalga gara gosaatii fi saba ollaa akka garagaluufi jedha Jawaar. Shira xixiqqoo biltsiginnaan abbaa guddaa ishii wayyaanee irraa dhaalte tana uummanni yaayyuu itti baree bira taree jechuun kataban Jawaar. Jawaar qofa utuu hin taane namoonni hedduun ibsa imbaasichi baase irratti yaada isaanii kennachaa turan. Imbaasiin Keeniyaa jirus sana booda ture ibsa isaa kan balleesse.
Gama biraatiin sagantaa Naayiroobiitti qophaa'e kana ilaalchisee Keeniyaatti ambasaadarri Itoophiyaa Dammaqaa Axinaafuu haasa'u taasisaniin caasaa haarawaa naannoo Somaalee deeggaranii wayita dubbatan boqonnaan kun yookaan moyyaalee tan Somaalee taasisuun kun qaama riifoormii siyaasaa bal'aa dursummaa ministeera muummee Abiyyi mul'ata guddaa kan kaayyoo bulchiinsa gara ummataatti gadi buusu tajaajila hawaasaaf kennamu cimsuutii fi hirmaannaa mirkaneessuutii jechuun dubbatan. Walumaa galatti moyyaalee Somaaleef kennuun karoora yeroo dheeraa Abiyyi Ahmad akka ta'e akeekan. Axinaafuun oduu biraatiin hojjetaan fannoo diimaa garee faannootiin butame du'ee argame. Naannoo Amaaraa keessatti gareen hidhate ammas namoota dhaabbata gargaarsaa keessa hojjetan butee ajjeesaa jira jedhame. Haaluma kanaan waldaan fannoo diimaa Itoophiyaa naannoo Amaaraa godina Gondar Kaabaa keessatti hojii namoomaa hojjechaa kan ture miseensi isaa obbo Honaaliin Faantaa'uun haala suukanneessaadhaan ajjeefamee argamuu beeksise. Obbo Honaaliin Faantaa'uun hagayya 8/2017 magaalaa Dabaarq irraa kiiloomeetira 15 fagaattee kan argamtu naannoo Cannaq keessatti hojii namoomaa hojjechaa osoo jiru garee faannootiin butame hagayya 9/2017 ajjeefamee argamuu beeksise. Waldaan fannoo diimaa Itoophiyaa gocha namummaa hin qabne kanaan gaddi guddaan itti dhaga'amu ibsee Dr. Tafarraa Asaffaaf obbo Addeellaa Dalaw isa waliin hojjechaa kan turan taatee gaddisiisaa kana irraa akka hafan marsariitii isaarratti ibseera. Waldaan fannoo diimaa Itoophiyaa qaamni hundi seera namoomaa idil addunyaatii fi waliigalteewwan Jenevaa kabajuu akka qabaniif dabrees hojjettoota keenyaa fi tola ooltoota keenya guyyaa guyyaan lubbuu ofii balaaf saaxilanii lubbuu namoota biroo baraaruu fi gargaarsa namoomaa sodaa tokko malee akka kennan eeguuf deeggaruun waamicha ni dhiyeessina jedheera. Ajjechaan miseensota garee fannoo diimaa irratti yoo raawwatamu inni ammaa kan jalqabaa miti. Oduu biraatiin naannoo Tigraayitti hongee cimaa mudateen namoonni gara 50,000 balaaf saaxilaman. Horiin 9,000 ol du'uunis himameera. Haaluma kanaan kaaba lixa Tigraay aanaa Tsallamti keessatti hongee mudateen namoonni 50,000tti dhiyaatan rakkoo beelaatii fi qe'ee irraa buqqa'uuf saaxilamanii horiin 9,000 ol ta'anis du'uu qondaaltonni naannoo Tigraay mirkaneessaniiru. Balaa hongee isaa mudate kanaan miseensonni maatii 9,367 ta'an jechuun waliigalaan kan namoonni 49,700 fi 99tti tilmaamaman miidhaa keessa jiraachuun ibsameera. Kanarraa ka'uunis gariin dursanii nyaataaf dhugaatii barbaaduuf naannoo sana gadhiisanii jiru jedhame. Balaa hongee kanaan haga ammaatti loon 807, hoolaaf re'oonni 8,351, harree 108 fi gaalli 2 waan nyaatan dhabuun beelaan lubbuu dhabaniiru. Qonnaan bultoonnis horii isaanii hafe baraaruuf carraaqqii taasisanii naannoo balaan kun itti mudate gadi dhiisanii buqqa'aa jiraachuu bulchaan aanaa Laayilaay obbo Naggaa Addunyaa miidiyaalee naannoo Tigraayiif himaniiru. Obbo Naggaan itti dabaluudhaan bakkeewwan aanichaa 6 hongee kanaan garmalee miidhamuu ibsee isaanis addatti kan qollaa Ximbee'in waldaan geessan ta'uu akeekan. Naggaan qaamoleen bulchiinsa mootummaa federaalaaf dhaabbileen gargaarsa namoomaa idil addunyaa hongeen kun utuu lubbuu namaa miidhee jiraattootas qe'ee irraa hin buqqisne birmannaa akka taasisan gaafate. Oduu teenyaa xumuraatiin Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hooggantoota Raashiyaa fi Yuukireen walitti fiduudhaaf akka jiran beeksisan. Guyyaa 2 dura Axios gabaasa bal'aa Puutinii fi Zeleniskiin jimmata wal arguu danda'u jechuun erga maxxansee booda Tiraamp oduu sana mirkaneessaniiru. Oduun kun kan dhaga'ame eda hooggantoonni Awurooppaaf Pireezidaanti Tiraamp erga wal arganii booda ture. Haaluma kanaan Pireezidaanti Volodymyr Zeleniskii gaafa wiixataa karaa itti waraana Yuukireen dhaaban irratti mari'achuuf pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliin Waayit Haawusitti wal arganii dubbataniiru. Dureewwan Awurooppaas marii kanarratti hirmaachuuf gara Waashingitan DC imalaniiru. Mariin kun erga Tiraamp torban dabre pireezidaantii Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin waliin Alaaskaatti wal arganii dhukaasa dhaabuu irratti osoo waliin galiin hafan booda taasifame. Pireezidaantii Doonaald Tiraamp marii hooggantoota Awurooppaa waliin gaggeessanii booda miidiyaa hawaasummaa isaanii Tiruuz irratti akka barreessanitti gara Puutiin bilbiluudhaan pireezidaantii Raashiyaatii fi pireezidaantii Zeleniskii akka wal argan qophii akka eegalan itti himuu dubbatan. Akka gabaafametti eegalamaan isaanii bakka si'achiifa ta'utti mari'atanii booda mariin pireezidaantii Ameerikaa hirmaachisanii taasifama. Gorsaan pireezidaantii Puutiin eegasii booda akka jedhanitti Tiraampii fi Puutiin gaafa wiixataa daqiiqaa 40 bilbilaan
haasawaniiru jedhan. Putinii fi Zeleniskiin yoo kan walitti dhufan ta'e Raashiyaan bara 2022 Yuukireen erga weerarte as yeroo jalqabaatiif dureewwan lamaan fuulaa fi fuulatti wal arguu danda'u jechuudha. Putinii fi Zeleniskii walitti fidu oduun jedhu kun guyyaa lama dura dhaga'ame. Guyyaa lama dura Axios gabaasa bal'aa baaseen pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hagayya 22 Zeleniskii fi Putin walitti fiduudhaaf karoorfachuu isaanii gabaase. Akka gabaasa Axiositti Tiraamp Zeleniskii fi hirmaattoota sagantichaa birootti akka himanitti walga'ii biyyoota sadii saffisaan gaggeessuu akka barbaadu. Kanaanis hagayya 22 jechuun jimmata dhufu irraa eegalee Putinii fi Zeleniskiin akka wal argan taasisuudhaaf sochii bal'aa taasisaa jira jedha gabaasni kun. Inni biraa akka gabaasa Axiositti Putin walga'ii sadee kanaaf ifatti waadaa akka hin galle yookaan hirmaachuuf dhiisuu irratti callisuun isaanii ibsameera. Gama biraatiin Zeleniskiin marii sadee kanaaf ofiif qophaa'oodha jedha Axios. Tiraamp ofiifuu gabaasa Axios kana booda Putinii fi Zeleniskii walitti fiduuf akka jiran mirkaneessuu isaaniiti.